hima annaimaa umari oduu teenya jalqabaatiin qeerroon magaalaa Awwadaa yaada isaanii OMN filatan ummanni Oromoo haala keessa jiru kana irra tarkaanfachuu kan danda'u tokkummaan yoo qabsaa'e qofaa jedhani gama biraatiin haalli nageenyaa magaalaa Awwadaa keessa jiru hedduu hammaachaa dhufuu eeruun qeerroowwan baay'een hidhamus ibsanii jiru. Faayiza Eliyaas dabalata qabdi. Ummanni Oromoo haala keessa jiru kana irra tarkaanfachuu kan danda'u yoo tokkummaan qabsaa'e qofaa jedhan qeerroon magaalaa Awwadaa yaada isaanii OMN filatani. Murni afaan qawweetiin biyya bulchaa jiru ajandaa ofii barbaade darbachuun akka ummanni qabsoo irraaf duuba deebi'uuf haala mijeeffataa jira kan jedhan qeerroon Awwadaa kunneen. Hawaasni Oromoo ajandaa diinaatiif gurra laachuu dhiisee kallattii waggoota 3 dabran dura itti qabsaa ture irratti cimee qabsoo isaa fiixa baasuu qabaa jedhani. Ummanni Oromoo boqonnaa qabsoo isaa haaraatti seenuu isaa hubannoo keessa galchuun haala duraan baratame caala qabsoo murteessaa gaggeesse hayyootaa fi qabsaa'ota isaa hidhaarraa baafachuun yeroon isaa amma ta'us dhaamani. Kana ta'uu baannaan shira mootummaan humnaan biyyattii bulchaa jiru yeroo hayyoota kanneenii beellamaan mana hidhaa keessatti duraa dabarsuuf xaxaa jira waan ta'eef kana harkatti fashaleessuuf Oromoon dammaquu qabaa jedhani. Asiyaan yeroo baay'ee hamaadha. Ijoollee qabanii hidhanii kanatu hammaatee jira. Ijoollee gara keessa afurtamii irraa hidhanii jiranii. Baasaasaa warra kana godhaa jireenya guruu jiranii. Walumaa galatti Oromoon diinaaf ajandaa laachuu qaba malee ajandaa diinaa irratti xiyyeeffachuun gonkumaa barbaachisaa miti waan ta'eef akkamiin haala kana keessaa baana jee of gaafachuu qabaas jedhu. Gama biraatiin haalli nageenyaa magaalaa Awwadaa keessa jiru hammaachaa dhufuu kan eeran maddeen keenya garasii dubbifne qeerroowwan baay'inni isaanii 40 ol ta'an hidhamuun gabaafame. Godina Harargee lixaa aanaa Odaa bultuun keessatti sababa gargaarsa paartii bilxiginnaatiif jedhuun maallaqni kaadiree aanichaatiin uummatarraa funaanamaa jiraachuu maddeen gabaasani. Filannoo keessan paartii bilxiginnaa qofa tahuu qaba sandinnaan afaan qawweetiin isin bulchina jechuun hawaasa nagaa hiraarsaa jiraachuus jiraattonni naannichaa OMN'tti himee jira. Muhammad Morkamaa waan qindeeffate qaba. Godina Harargee lixaa aanaa Odaa bultuun keessatti sababa gargaarsa paartii bilxiginnaatiif kennaa jiruun kaadiree magaalattii hawaasa naannichaa irraa maallaqa humna olii funaanaa akka jiran jiraattonni aanichaa bilbilaan OMN'tti himan. Abbootii qabeenyaa daldaltootaa fi shofeerota baajaajii dabalatee jiraattota doorsuun gargaarsa maallaqaa jedhame warra dafee kennuu furtuu konkolaataa fi baajaajii hedduu ta'an irraa fuudhuun maallaqa kafaltan malee isiniif hin deefamu jechuun hiraarsaa jiran jechuun maddi keenya Harargee lixaa ibsee jira. Jiraataan achirraa odeessaa nuuf kenne kun itti dabaluun magaalattii keessatti paartii bilxiginnaatiin alatti miseensotaa fi deeggartoonni paartilee Oromoo kanneen akka KFO, ABO fi kanneen biroo mana hidhaatti ugguruun hiraarfamaa jiru jechuunis dubbatee jira. Kaadiree sirnichaa filannoon keessame paartii bilxiginnaa qofa tahuu qaba sana 20 taanaan afaan qawweetiin bultan jechuun uummatatti dhaadataa akka jiranis maddi keenya kun himee jira. Aangoo harkatti qabatanii dachee Oromiyaa saamuu fi qabsoo Oromoo kolaasuuf Oromoo baranidha. Oromoo waggoottan lamaan darbee wareegama qaqqaalii baasaa fi kaffala ammas wareegama ulfaataa baasaa jira. Qabsichi muuxannoo gootamuun qaqqaalii nyaatee hayyottanii fi qabsaa'ota hedduu mana hidhaatti ukkaamsee yeroo ammaa kana Oromiyaa keessatti Oromoo fi lammiileen Oromiyaa baanii galuun rakkisaa ta'ee jira beekta. Namni gaafii mirgaa gaafatu maqaa baa'oo shanee jedhuu fi TPLF itti maxxansanii ajjeesuun baratamaadha. Magaalaa Jimmaa keessatti hidhaa fi dararaan loltoota mootummaatiin uummata nagaa irratti raawwatamu hammaachuu jiraattonni OMN'tti himani. Taphattoonni kilaba kubbaa miilaa Jimmaa Abbaa Jifaar ta'an badii takka malitti leenjisaa isaanii yeroo irraa hidhan gaafii kaasani. Gaafiin taphattoota kanaan dhihaates bulchiinsa magaalattiitiif yoo ta'u bulchiinsi magaalattii leenjisichi ofiif aangoo gadhiise jechuun isinuu ilaalcha biraa qabdu mootummaa dura
dhaabbannoo godhuuf deemtan jechuun bulchiinsii fi poolisiin Oromiyaa dargaggoota lakkoofsaan 100 ol ta'an mana hidhaa magaalattiitti hidhanii jiraachuu jiraataan magaalaa Jimmaarraa bilbilaan dubbifnee OMN'tti himee jira. Gama biraatiin gandoota baadiyyaa Jimmaa mara keessatti bulchitoonni gandaa uummata dararaa jiru kan jiru namni achirraa dubbifne kun maqaa gibira kaffalaa jedhuun lafa qonnaa hektaara tokko irratti qarshii 5,000 kaffaluu qabdu jechuun uummata dirqisiisaa jiraachuu himee jira. Mootummaan Bilxiginnaa haala kanaan uummata nagaa magaalaa fi baadiyyaa naannoo Oromiyaa hundatti hiraarsaa hayyoota Oromoo kanneen agartuu uummataa ta'an mana hidhaatti gidirsaa filannoon gaggeessa jee odeessuu isaa kana dura dhaabbannaa jee jira dubbataan kun. Waan godhan beekta wanti jiru akkuma jiru ta'ee waa'ee warra hidhaman akkuma jiru ta'eeyyuu kilabii Ammaa Abbaa Jifaar jedhamu jira ture kan kuwaasee kan kubbaa miilaa. Entana gaggeessaa yookiin immoo afaanii kilabii sanaa jechuun isa argitanii fikaanii namicha ofiisaatiin ba'ee bulchiinsa magaalaa jechuudha. Illeen kana hubattee gaafa adda addaa kaasuu jennaan ijoollee biqiltuu eegalan. Warri hidhamanii amma gara nama 20 wayiitii kaleessa mana eeggadda gadda hidhaman. Moota jijjiiruu danda'u garuu manuma hidhaasaa duraan jarrabdi keessa turan waloo maqaan isaa Sagaaraa Adaandii isa jedhamu sanatti jedhaman. Adaandii jedhanii waamuuni magaalaa Jimmaa naannoo Teelee sanatti argamu. Tambarsaa bakka jedhamu achi darbee jechuudha. Wanti Oromoo tokko ta'ee walii galee amma wanti eebbuu ani gandoon adda addaa keessaa ganda baadiyyaa keessaa waan ta'e hubataa jirra. Liqaambaroonni gandaa uummata baadiyyaa baay'ee rakkisaa jiru. Gibira kaffaltiidhaan lafa hektaara tokko irratti birrii 5,000 gibira gaagumtee kaffalaa jira jechuudha. Dhumarratti dhaamsa dabarseen uummanni Oromoo tokkummaan ka'ee falmachuudhaan hooggantoota siyaasaa kanneen shiraan mana hidhaatti dararamaa jiran hidharraa baafachuu qabaa jee jira. Dhalataa Oromoo Sayyid Abbitti Abdurrahmaan jedhamu biyya Indooneeziyaatti maqaa daldala baala mataa nama hadoochuutiin to'atamee rakkoo hamaa keessa jiraachuu maatiin bilbilaan OMN'tti himani. Sayyid Abbitti yakka biraa qabaatee osoo hin taane jimaa biyyarraa namni tasa itti erge wajjin qabame murtiin du'aa erga itti murtaa'e booda deeggarsa Oromootiin gara hidhaa waggaa 10tti akka irraa gadi hir'ifame maatiin OMN'tti himanii jiru. Hordofaa Muhammad dhimma kanarratti waan qindeesse qaba. Dhalataan Oromoo Sayyid Abbitti Abdurrahmaan jedhamu biyya Indooneeshiyaa keessatti sababa daldala baala sammuu nama hadoochuu deddeebifte jedhuun hidhamee haala ulfaataa keessa jiraachuu isaa maatiin bilbilaan OMN'tti himan. Maatiin dargaggoo kana bilbilaan Oromiyaa miidiyaa neetwoorkiif akka ibsanitti Sayyid Abbitti Abdurrahmaan bara 2015 akkuma Taayilaandi dhaqeen achumaan gara Indooneeshiyaatti kan imale yoo ta'u sababa jimaatasa namni biyyarraa itti ergeen qabame adoolessa 18 bara 2019 magaalaa Meedaan keessatti poolisootaan to'atamee hidhamee ja'an. Seera biyya ormaa wallaaluu irraa kan ka'e Sayyid Abbitti waan seeraan alaatiin qabame mana murtiitti dhiyeeffamuun murtiin du'aa irratti kan murteeffame yoo ta'u deeggarsa maallaqa uummanni Oromoo dooraa lakkuma 20 isaaf taasisaniin abokaattoo seeraatiin murtiin du'aa mormame irraa kaafamuun gara hidhaa waggoota 10tti fooyyeffamee fi gadi hir'isanii fi jiranii jechuun maatiin isaa OMN'tti kan himan. Oromiyaa keessatti haa ta'u akka Itoophiyaatti jimaan aadaa fi madda galii ol aanaa ta'uun beekamus biyya Indooneeshiyaa keessatti garuu yakka ol aanaadhaan isa himachiisee jira kan jedhan maatiin isaa yeroo ammaa mana hidhaa Indooneeshiyaa guddicha kan Jungustaa sadarkaa tokkoffaa keessatti namoottan afaan isaanii wal hin beekne wajjin waggaa 1 fi ji'a 10 hidhamee dararaa hamaa keessa jira jechuun maatiin isaa miira gaddaatiin dubbataniiti jiru. Sayyid Abbitti dhalatee kan guddate Harargee Bahaa magaalaa Dirree Dhawaatti yoo ta'u dargaggeessa ganna 30 takka abbaa ilmaan 3ti. Daa'imman isaatis qorqalbiin miidhamuun hedduu nu dararaa jiranii kan jedhan maatiin isaa uummanni Oromoo akkuma tanaan dura rabbiin gaditti du'a irraa isa nuuf oolchitanitti ammallee hegereen isaa dukkana waan ta'eef ilmaan Oromoo kanneen guutuu addunyaa irra jirtan nuuf birmadhaatii ilma keenya kana hidhaa biyya ormaa irraa hiikamee nagaan maatii isaatti akka dabalamu waan dandeessanii nu cinaa dhaabbadhaa jechuun maatiin dargaggoo Sayyid uummata Oromoo bal'aa deeggarsa sabummaa gaafataniiti jiru. Biyya kanarraa jimaa kiiloo 5 fi tuqaa takka jedhanii
asirraa erganitti akkitti ergan biyya bagartee magaalaa inni amma jiru san magaalaa Jaakaartarraa deemsa sa'a lamaatti naan jedhe magaalaan miidhaan jedhamtu keessatti jimaan itti ergamtee warri poostaadhaa fakkaatanii mana inni jireenyaan jiraatu achitti ilmoo lama dhaleetii jira ilmoo sadii achi qaba achitti mana sanitti itti fidanii mana itti fidan sanitti poolisni jimaa meeshaa keessii finne poostarraa jedhanii fakkeessanii qabatanii akkasitti hidhaa lafa jalaa hidhan jechuudha. Amma yeroo ammaatitti murtii amata 10 itti murteessanii hidhaa amata 10 itti eeggachaa jira. Biyyi sun biyya mallaqa irratti ijaaramte biyya mallaqa irratti ijaaramtee timiindeettisan mana hidhaa itti hidhamu keessatti mallaqa kafalaa jiraachaa jira. Yoo mallaqa san daddaffiidhaan mallaqni sun bira gaheetiin mallaqa san hin kafalle mana fincaanii dura bulchan jechuudha. Mana fincaanii dura jireenyi isaa jechuudha. Mana fincaanii dura bula yoo buusanii. Kanaaf lammiin xiyya duraanis birmatanii fi jiranii ammallee birmatuufi jiranii. Amma yeroo ammaatitti amata 10 sanirraa amata 5tti naa deebi'aa doolaara 2,000 kafalii naan jedhanii doolaara 2,000 saniin dhaqqabaa jedhee iyyachaa jira. Argullee hin dandeenyu mobaayila guyyaa akka bitamuuf taasifamaa har'a yoo bitame boru harkaa fudhatanii ogguu kan poolisaa harkaa fudhata ogguun hidhamtoota biisaniitti harkaa fudhata. Hidhamtoonnis jalaa hatan poolisii biyyattillee jalaa fuudha. Akkatti rakkoo akkanaa keessa jirra yaa obboleeyyan xiyyaanii waan hin jedhu amma jechoonni illee narraa hir'ata. Naannoo sabaaf sablammootaa fi uummattoota kibbaa godina Halaabaa magaalaa Halaabaa Qullitoo keessatti guyyaa kaleessaa ammajjii 19/2021 hokkara leellistoonni sirna durii uumaniin masgiida magaalattii kan masgiida Nuur jedhamu irratti dhagaa darbachuudhaan foddaaleen kan caccaban yoo ta'u namoota irrattis miidhaan dhaqqabee jiraachuun ibsamee jira. Kantiibaan magaalaa Halaabaa Qullitoo obbo Haarunaa Ahmad dhimmicha ilaalchisuun ibsa kennaniin gochi kun hordoftoota amantaa Islaamaa fi Kiristaanaa kan bakka bu'uu miti jechuun balaaleffatanii jiru. Qaamonni hokkara kana kaasan qoratamanii seeratti ni dhiyaatu jechuun dubbatanii jiru. Kantiibaan magaalattii kun hokkara fiinxaaleeyyiin kaasan kanaan daawwitiin foddaa masgiidaa dhagaadhaan kan caccabe yoo ta'u namoota hedduu irrattis miidhaan qaamaa gahee jiraachuu kanneen ijaan argan ibsanii jiru. Waajjirri dhimmoota kominikeeshinii godinichaa garuu ibsa fuula FB isaanii irratti baaseen qaamota nageenyaa hokkara kana dhaabsisuuf gidduu seenan irratti miidhaan salphaan gahuu eeruun qabeenya irrattis ta'e namoota nagaa irratti miidhaan dhaqqabe homaatu hin jiru jechuun haalee jira. Gaazexaan The African Report fi Ethiopian Insight jaaman ajjeefamuu artistii Hacaaluu Hundeessaa booda rakkoo nageenyaa biyyattii mudate irratti gabaasa bal'aa dhiyeessanii jiru. Ajjeefamuun artistichaa nageenya Itoophiyaa raasuu bira dabree sharafa alaa Itoophiyaan waggoota 15 oliif oomisha abaaboo magaalaa Baatuu irraa argataa turte dhaabsisuun isaa gabaasichi ibsee jira. Siraaj sabaaf bal'ina qaba. Gaazexaaleen biyya keessaa fi biyya alaa dhimma Itoophiyaa irratti gabaasaalee fi xiinxala garaagaraa hawaasa addunyaa dubbisiisaa jiru. Dhiyeenya kana gaazexaan The African Report fi Ethiopian Insight jedhaman ajjeefamuu artistii Hacaaluu Hundeessaa booda rakkoo nageenyaa biyyattii mudate irratti gabaasa bal'aa dhiyeessanii jiru. Ajjeefamuun artistichaa nageenya Itoophiyaa raasuu bira darbee sharafa alaa Itoophiyaan waggoota 15 oliif oomisha abaaboo magaalaa Baatuu irraa argataa turte dhabsiisuu isaa gabaasichi ibsee jira. Jijjiirama booda gaafilee Oromoon gaafataa turan kanneen akka afaanii eenyummaa gaafii dhimma finfinneef abbaa biyyummaa daangatti dhiibamuun abdiin dimokiraasii fi ce'umsaa dhadhaa ibidda bu'ee ta'e kan jedhu gabaasni kun yaada jiraataa magaalaa Baatuu irraa fudhate wabeeffachuun muummeen ministeera Abiyyi Ahmad Oromoo ganeenaaf xanyatti hirkate jijjiirama qeerroon dhufe busheesse biyyattii afaan qawweetiin bulchuuf nama ajjeesuu fi hidhuu hojii godhatee jira jechuun ibse. Naftanyaa jechuun siyaasa Itoophiyaa keessatti jecha falmisiisaadha kan jedhe gabaasichi jalqaba hidhattoota bara Minilik lammaffaatiif maqaan kun kan bahe yoo ta'u yeroo ammaa Oromoota biratti naftanyummaa
leellistoota sirna durii akka ta'ee fi eenyummaa saba kamiyyuu kan ibsine jechuun ragaa baheetii jira. Rakkoon siyaasaa yeroo ammaa bifa haaraan babal'atee biyyattii onkuraa jiru kunis garri caaluu moggatti dhiibamuu qaama jijjiiramichaa kan ta'an qeerroo Oromoo fi gameessa siyaasaa Jawaar Mohaammed ta'uu gabaasichi tuqeetii jira. Ajjeefamuun artistii Haacaaluu Hundeessaa sababa battalaa fincilaa ta'uu sababoonni gurguddoon garuu gufachuu waadaa haaromsaa akkaataa diigamiinsa adda dimokiraasaa warraaqsa uummattoota Itoophiyaa adeemsa ijaaramuu biltsiginnaa fi filannoo dabarsuu muummee ministeera Itoophiyaa jechuun gabaase. Akka gabaasni kun yaada namoota irraa fudhatee wabeeffate mul'isutti mootummaan Haacaaluu ajjeeseen shira kanaanis hayyoota gameeyyii fi rogeeyyii Oromoo yakkee hidhattee darbe. Garee ABO shanee fi adda bilisa baasaa uummata Tigraayitu waliin ta'ee ajjechaa san raawwate jechuunis himate. Gaazexaan kun gabaasa isaa yoo goolabuu rakkoon muddama siyaasaa Itoophiyaa fi miidhaan ajjeefamuu artistii Haacaaluu Hundeessaa booda dhaqqabe mallattoo karaa irraa maquu jijjiiramichaati jechuun yaada isaa goolabe. Oduu teenya xumuraatiin filannoo pirezidaantummaa Ameerikaatti gaggeeffamaa tureen kaadhimamaa dimokiraatotaa kan ta'e Joo Baayidanii fi itti aantuun isaanii Kamaalaa Haaris guyyaa har'aa ammajjii 20 ifaan ifatti ni muudamuu jaamee eegama. Akka USA keessatti baratametti pirezidaantiin duraanii aangoo irraa yoo ka'u pirezidaantiin haaraa aangoo qabachuuf wayita waadaa seenuu kan ilaalu yoo ta'u kan waggaa kanaa garuu haala addaatiin pirezidaantiin aangoo gadhiisuuf jiru yookaan Doonaald Tiraamp sirnicha irratti hin argamu. Faayizaadhaas dabalata qabdi. filannoo pirezidaantummaa Ameerikaatti gaggeeffamaa ture kan mo'atan kaadhimamaa dimokiraatota Joo Baayidanii fi itti aantuun isaanii Kamaalaa Haaris guyyaa har'aa amajjii 20 ifaan ifatti muudamuun White House seenuu jaamee eegama. Sirni muudamaa yookaan kakuu guyyaa kabajaa pirezidaantiin haaraa aangootti qabatu yoo ta'u Washington DC keessatti kan gaggeeffamudha. Washington DC ammatti labsii yeroo muudamaa jala kan jirtu yoo ta'u guyyaa sirna muudamaa kanattis labsichi itti fufaa jaame. Baayiden akkuma baratame waadaa isaa bakkeetti fudhachuu kan barbaadu yoo ta'u lakkoofsi namoota saganticha irratti argamanii ammoo kan hir'ifamu ta'uutu himame. Wanti barbaachisaan injifataan filannoo pirezidaantummaa kakuu pirezidaantummaa raawwachuu isaatii kan jaan gabaasaaleen kunis hojiiwwan waajjira pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsitti amanamummaan hojjechuu fi dandeettii koo guutuun heera US kunuunsuuf eeguu fi ol qabsiisuuf waadaanan seenaa kan jiru akka ta'e addeessu. Aangawoonni eegumsa dabaluun kutaa bal'aa magaalattii cufanii jiru jaa gabaasaan BBC irraa arganne. Karoora eegumsa nageenyaa kan to'ataa jiru dhaabbata basaasaa yoo ta'u loltootni 15,000 ta'anii fi qondaalonni poolisii 60,000 lakkaa'aman ni argamu jaameetii jira. Akka Yuunaayitid Isteets keessatti baratametti wayita pirezidaantiin inni duraanii aangoo irraa ka'e yeroo pirezidaantiin haaraa aangoo qabachuuf waadaa seenu lachuu wal biratti argamanii aangoo walirra dabarsuun kan baratame yoo ta'u inni waggaa kanaa garuu haala addaati. Pirezidaantiin aangoo gad dhiisuuf jiru yookaan Doonaald Tiraamp sirnicha irratti hin argamu. Warra gaafatan hundaaf amajjii 20 sirna muudamaa irratti hin argamu jechuun Tiraamp gaafa amajjii 8 beeksiseetii jira. Guyyaa san Doonaald Tiraamp gara mana jireenyaa isaa Floriidaa jirutti imala jaameetii eegama. Deeggartoonni isaa tokko tokko guyyaa Baayiden muudamu irraa karaa intarneetaan muudama lammataa Tiraampiif qopheessuuf waadaa seenanii jiru kan jaan maddeen oduu namootni 68,000 ol ta'an Facebook irratti sagantaa Tiraamp deeggaruuf qophaa'e irratti ni hirmaannaa jaanii jiru jaa. Kanumaan wal qabatee Doonaald Tiraamp yaada kaleessa kanneen sochiin keenya ni jalqaba malee kan dhumaatii miti jechuun deebii wal gaafachiisaa dubbachuun isaa gabaafameetii jira. Sagantaa simannaa pirezidaantii haaraa irratti faaruu biyyaalessaa kan sirbitu weellistuu beekamtuu fi deeggartuu Joo Baayiden kan taate Leedii Gaagaa yoo taatu weellistuu beekamtuun tan biraa Jennifer Lopez ammoo saganticha irratti ni weellistii jaameetii jira. Gabaasaan BBC irraa arganne. Tole kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduun idilee keenya kan arraaf qabannee dhiyaannee kan hanga ammaatti daawwattan kana ture. Isinitti mul'isanii waliin tan turte Annaa Ammaa Umarii gama ogummaa kaameeraa fi gulaallii suur-sagaatiin Abdii Jamaan waliin ture. Qophiilee OMN ittiin afanii hojjetu.